السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاميلي وانتيا كم جرتان نجيني كيسن بدادا الحمد لله أنا كجارنجا قالت ربي كي قالت ساق وجهك ولا بربادا أكما بكمتو فيديو قولتك كان يسسني نسيتين توري إن شاء الله الرمو ودفنو وان توقو سنيكين من بربادا odeeffannoo babbareedduu tokko hanga lama sadiin tokko isinii kennuun barbaada. Odeeffannoo isinii kennu kan ammoo odeeffannoo kana irraa fudhatanii geessitan karaa barbaadaniin nama biyya keessa jiruunis akka biyya alaa jiruunis namoota osirraa waajjira gurguddaa yookaan sadarkaa barnootaanis bakka gurguddaa jiran kamiinuu kan waa'een jireenya biyya kanaa isaaf galte kasochii diinagdee biyyi teenya amma keessa jirtu isaaf galte kaayyoon yookaan karoorri mootummaan akka biyyaatti qabatee deemaa jiru especially dhimma diinagdee yookaan dhimma faayinaansii yookaan dhimma biizinasiitii wal qabatee isaaf galte kamirraayyuu odeeffannoo kana dhugaaf dhara isaa adda baafachuu ni dandeettan jechuudha inshaallah. Kanaaf odeeffannoowwan tokko lama wayii isinii kaasuun barbaada. Odeeffannoowwan kunis tokko dhimma daldalaa wal qabatu ta'a. Dhimma nigdiidhaan yookaan daldalaa wal qabatu Itoophiyaa keessatti daldalli maal fakkaata? Ikoonomiin biyya kanaa yookaan guddinni biyya kanaa akkam ta'aa jira? Warri waa daldalu yookaan naggaadeen ka waa gurguruus ka waa bitatus amma jireenya akkamii keessa jira? Biyyattiin karaa kamitti deemaa jirti? Waan jedhu waan tokko odeeffannoowwan qaburraa waan anis ragaa qabatamarraa waan hin dhagee fi waan hin argaa jirurraas wal qabatee isinii kaasuun barbaada. Inni biraa immoo fakkeenyaaf ammallee odeeffannoon kan biraa ijoolleen biyya ormaa teessanii miidiyaalee garaagaraa qabdan TikTok akkasumas immoo gartee YouTube keessattuu isaan lameen kanarratti warroota kaffaltii kaffalan jechuu kooti. Plus Facebook illee beekamaadhaan kaffala. Warroonni waan akka isaan qabdan jabaadhaa cichaa irratti hojjedhaa isiniin jechuun barbaada. Sababni isaatillee waan biraaf miti. Sababni isaatis wanni waan kana isiniin jedheef miidiyaalee biyya ormaa otoo teessan harkarraa qabdan YouTube akkasumas TikTokas yoo danda'amaa ta'e kaffaltiin isaanii gara biyya keessaatiin akka isinii kaffalamu godha. So maal jechuu barbaadeetini ijoolleen miidiyaalee keessanii qabdan hamma danda'amaa ta'etti biyya ormaa keessa otoo gaafa jirtan carraa guddaa wayii harkarraa ni qabdu. Carraan sun immoo Itoophiyaa keessatti gaafa as deebitan maybe yoo har'a itti fayyadamaa jiraattanii fi har'a haala isaa tartiiba galfattanii bareechifattan waan guddaadha. Gaafa Itoophiyaatti galtaniif waan baay'ee tokko isin fayyaduudha. Biyyi keenya Itoophiyaan akkuma beektan maybe qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa qofaan ilaallatu miti. Ani yeroo baay'ee irra deddeebiitiin dubbadha. Addunyaa guutuurra jira bakkuma kamittuu rakkoodha. Raahaa ijoollee waggaa 5, 6, 7, 8, 9, 10 dura Suudi Arabiyaa jirtanii fi waggaa 7, 8 biyya san teettanii galtanii Itoophiyaa kana turtanii waan achi deebitan immoo jireenyi duraan jiru waan jiru wal fakkaataa miti. Sun beekamaadha. Duraan birrii xiqqaanis yoo teettan waan bareeda ta'a. Har'a garuu raatimni keessan osoo guddaa ta'e iyyuu baasiin isin baasanillee akkasuma guddaadha. Beekamaadha. Walumaa galatti dhimma san kaasuu barbaadee miti gara ijoo dubbii keetti hin deebi'u. Walumaa galatti biyya ormaa keessa otoo jirtan Itoophiyaa keessatti amma wantoonni bu'aa gurguddaa fidaa jiran yoo jiraate especially inni guddaan miidiyaalee akka dhuunfaatti jiran kana jechuudha. Waan akka TikTokaa, waan akka YouTubaa akkasumas Facebook illee immoo gartee waarifaayitii fi Facebook gurguddaa kan warri qaban waan biraatiif miti ittiin daldalatta waan ta'eef jechuu kiyya malee waan adda qabaatee miti. Akkasumas immoo gartee warri silaa Itoophiyaa kana keessatti immoo warri feemasoota maal jedhaman kun ni beektanii TikTok irraa birrii bareeda argataa jiranii especially gara promotionaatiin yookaan gara beeksisaatiin jechuudha. YouTubenis immoo akkasuma YouTubein hojii kiyya jettee waan itti galtee waan koopii taanee koopiraayitii isa biratti baay'ee dhorgama waan ta'eef waan bareeda ittiin hojjannaan minimum hojii kiyya jettee argattee xiyyeeffattee guyyaarraa viidiyoo maxxansaa
waan dansaa namoonni irraa waa barachuu danda'an soo maxxansite Itoophiyaa keessatti 30 akkuma salphaatti karaa YouTubetiin akka argamu kun beekamaadha. Shakkii illee hin qabu, mamii illee hin qabu jechuu barbaadeeti. Especially subscribing keessan faakas otoo guddaa ta'e 10,000 fa'aa otoo isinii ga'e 10,000 fa'aa bira isinii tarraan hojii kiyya irratti xiyyeeffannaan 20-30-40 ta'an nu argattan jechuu yoo namni gartee wanti isin beeksiftan sun yookaan wanti isin gara YouTube ta'an hojjettan sun waan nama fayyaduu fi namni yeroo makamuu ittiin isin hordofuu fi ittiin isin jaallatu yoo ta'e jechuu kiyya. Waan akka kanaati otoo biyya ormaa jirtan carraa tanallee bareechifadha jechuun barbaada. Maaliif gaafa Itoophiyaatti galtaniif waan garaagaraa ittiin dalagattan jedhee waan hin amanuuf jechuu kooti. Kanatti ansee inni bira wanni isin dhaamuu barbaadu ijoolleen yookaan namoonni lafa bitataa jirtan especially Adaamaa irratti akkuma beekamu ijoollee baay'eetu kufee ijoollee baay'eetu miidhame dhimma bittaa lafaaf Adaamarraa lafa qaba Adaamaa lafa qaba Adaamaa mana qaba jechaa ijoolleen turan hedduun isaanii caraqaadha waan jedhamu kana wal qabate waggoottan darban tokko lama kana keessatti ilaa hanga ammaatti illee maybe amma naannoo ji'a tokkootiif deema xiqqoo gaappirra jiranii garuu addaan citee hin jiru jechuu diigumsi magaalaa Adaamaa keessa jiru yaa bakkuma hundatti akkuma jiru ta'ee kan Adaamaa baay'ee ulfaataadha. Ijoollee hedduu birrii 600,000 hanga miliyoona tokko wayiitiin fa'aa bitanii waasii sirreessanii gaafa jedhan kan dhufee jira diigame fa'aatu jira. So maal isin jechuun barbaada akka walii galaatti ijoolleen dhimma akkasiisaniin wanta akkasiin sun isin mudate homaa miti inshallah ni dabarti jabaadhatu hojjedha isin jechuun barbaada. Garuu ijoon dubbii tiyyaa eeruu tokko isin kennuun barbaada. Eeruu bareedduu takka isin kennuun barbaada. Maybe akkuma beekamu yoo fakkeenyaaf yoo dhuftan Awaash yoo fudhattan Awaash Malkaasaa guutumaan guututti Adaamatti dabalamteerti jechuun hin danda'ama. Dhufee ispeesiin yookaan maappiin magaalaa Adaamaa dhufee dakanuma jira hin beekamaadha. Isin jechuun jala jirti jechuun hin danda'ama. Garuu odeeffannoon jabduun namni isinii kennuudhaaf taa'u anis ragaa nama ta'e tokkorraa ragaa argadheen yookaan odeeffannoo argadheen mirkaneessee isiniif mirkaneessuu kan hin barbaadu ijoolleen magaalaa dheeraa irraa lafa bitataa jirtan yookaan manneen bitataa jirtan hamma danda'ametti seera qabeessummaa isaa adda baafadhaa bitadhaa. Adda baafachaatiin laalchisaa hamma danda'ametti karaan ittiin ilaalamu ni jira waan ta'eef waan akkasanii sana laalchisaatiin bitadhaa. Walumaa galatti ergaan jabduun xiyyaa magaalaan dheeraa maappii amma yookaan kaartaa amma haaraa ba'aa jiruun isin xiqqashoo isii waan ta'e tokkotu ta'uu qabu waan jedhamu kanatu jira malee gara mootummaa jechuun walumaa galatti akka mootummaatitti ta'uu qabu waan jedhamu kana keessatti xiqqashoo kirikiriin jira malee wannummaan dheeraadha jedhamtu sun gartee Awaashitti ol liqimfamtee Adaamaa jala akka galtuuf waan jedhamutu haasawamaa jira. Haasawni sun immoo yoo rabbiin laaffiseetiin gartee dhugaa ta'u taate ijoolleen achi jala jirtan yeroo gabaabaa keessatti utoo hin gurgurrayyuu jettanii waan bareeda gurgurachuu dandeessan abdii jedhutu jira waan ta'eef jecha laalchifachaa hamma danda'amaa ta'een seera qabeessummaa isaanii laalchifataa bitadhaan dhaamsatiyyaa akkamitti laalchifanna kan jedhuuf immoo karaa WhatsAppittiin na dubbiftanii fakkeenyaaf lafa tokko gaafa bittu fakkeenyaaf Adaamaa irratti gaafa bittu caraqaazim jettee bittaa ayyir kaartaa kan qabu jira overlap waan jedhamu jira siigalee amma immoo gartee mulumaayyuu magaalaa Adaamaatti kaartaawwan jiran guutuun dijitaal ta'anii jiran bakka dijitaal ta'anii jiranii gartee waan akkasii sanniintu jira jechuudha. Bakka biraatti immoo dijitaal akkas ta'e sun jiraachuudha baasullee immoo kaartaan ni jiraata ammaayis immoo karaan eessan dhufaa eessan tara eessan baa eessan seenawwan jedhamu kun waan laalamu jira jechuudha. Namoonni waan akka isaan barbaadan inshallah kan karaa keessatti akkamitti akka ta'e odeeffannoo isiniif hin kenna. Kan wal dubbisnu ta'a. Walumaa galatti magaalaa dheeraa irratti hamma ispeesii isiin qabdu odeeffannoo sassaabadhaati odeeffannoo yookaan ragaa qabatama ta'e. Fakkeenyaaf magaalaan tokko asirraa
walumaa galatti waan hagam ga'u of jalatti qabatti magaalaan tun bal'inni isii hagam ga'a kan jiru kana adda baafachuudhaaf yaalaati haala baadiyyaa keessallee isin harka hin baanne jechuu kooti gara magaalaa keessatti ol sissiqaatiin manneen seera qabeessa ta'an laftiin seera qabeessa ta'an bitachuudhaan irratti xiyyeeffadhaa isiniin jedha sababni isaatis odeeffannoo isin kanaan isiin Adaamaa jalatti kan ol dhuunfatamtu yoo ta'e Arsiin Shawaa jala galuu hin qabdu waan jedhutu jira. Arsiidha dheeraan magaalaa agartee Arsiiti uummata Arsiidhaati Shawaa jalatti ol galuu hin qabdu waan jedhu kanatu jira. Shawaa jala galuu hin qabdu waan akkasii kanniintu haasawa sansaniitii xiqqashoo reaaktoonni godhamuu jira malee duuba agartee isiin Adaamaa jala galuuf deemti. Gaafa Adaamaa jala galuuf deemti garuu akka waan tokkootti akka Oromummaatti akka sabaaf sabummaatti waan biraati akka dinagdeetti garuu magaalattiin sun I think ni guddatti wanni jedhamu kan jira waan ta'eef jecha qaala'insi naannoo sana irratti laftiin dabaluun hin danda'a gatiin lafaa yookaan gatiin manaa dachaadhaanis ta'uu yookaan walakkaadhaanis ta'uu dabaluun isaa hin mala waan ta'eef jecha namoonni magaalaa sanitti lafa ijaarrataa jirtan mana bitataa jirtan jabaadhaa isiniin jechuun barbaade isin jajjabeessuun barbaada jechuu kiyya waan akka kanaatiin tokko dhimma miidiyaalee irraa isin haasa'eetti jira inni lammataan mootiyyuu dhimma magaalaa dheeraati irraa isin haasa'ee jira ragaa biraatiif immoo haasawoota biraatiif karaa keessatti WhatsApp irraa dubbisa waan beekurraa waan dhageerra ragaa waan tokko isin kennaa jechuun barbaada. Inni sadaffaa fi inni xumura mootiyyuu Itoophiyaa keessatti daldalli maal fakkaata gibirri maal fakkaata akkaataan daldala akkamitti ta'uu qaba gibira akkamitti kaffaluu qabdanii namoonni Itoophiyaatti galtanii hojiilee garaagaraa hojjechuu barbaadan gaafa hojii garaagaraa hojjechuudhaaf barbaadan heeyyama daldalaa baafachuu isin barbaachisa heeyyama daldalaa kana immoo heeyyama daldalaa akkamitti isin barbaachisa PLC yookaan kan dhaabbataati immoo kan dhuunfaati immoo gartee kan akka waldaatti immoo akkamitti isin barbaachisa heeyyama daldalaa kana immoo yoo baafattan gosa 2-3tu jira gosa 2-3 kanaan akkamitti gartee gibirri kaffaltiin gibira keessanii gad aanaa yookaan immoo jiddu galeessinii ta'uu akka danda'u ragaawwan qabatama jira waan tokko wajjin haasawuu dandeenya karaa keessatti na dubbisaa isiniin jira inshallah tunillee waan tokko sababni isaatis galtaniituma heeyyamatti yoo seentan in ulfaata Itoophiyaa keessatti akka duraan isanii miti heeyyama baafattee hojii gaafa eegaltu otoo dadhabdeetiniinuu hojiin sunuu naan taane bakka dadhabeera jettee heeyyama san ofirraa deebisuuf kan deemtu ta'e mootummaan akka duraan isan safaadhaatti sin dhiisu heeyyama dafanii sirraa cufuun hin jiru hereen sun simarratti lakkaa deema jechuudha. Kanaaf jecha maal gaafata heeyyama daldalaa gaafa baafattan of eeggannoo guddaa gaafata akkamitti baafachuu akka qabdan kaapitaala keessan akkamitti galmeessisuu akka qabdan dogoggora tokkollee osoo hin raawwatin of eeggannoodhaan gara daldalaatti seenuu akka dandeettaniif ragaa qabatamaa ta'e tokko isinii kennuun barbaada. Kanarrattis nu dubbisuu ni dandeessan jechuun barbaada inshallah sana booda bakkuma jirtanii heeyyama keessan baafattanii hojiilee garaagaraa irra bobbaatanii ofillee biyyallee fayyadamuu ni dandeessan jechuun barbaada inshallah kanatti aansee mootiyyuu hojiilee hanga irraatti kan isinii beeksisaa turre keessaa maashinoota suuqii dadaa kan maashinoota diizaayinii adda addaa ta'an 2 qabannee dhufnee jirra maashinoonni sun nu biratti ni argamu namoonni maashinoota kana barbaadan karaa salphaatiin isin dhiyeessuu dandeenya yookaan immoo kaffaltii guutuu yoo qabaattan yeroo tokkoonis fudhachuu ni dandeessanii maashinoota abbaa humna fardaa 5.5 fi abbaa humna fardaa 5tiin hojjetaman of biraa ni qabna karaa salphaadhaan dhiyeessuu ni dandeenya jechuudha akkasumas immoo namoonni dhiyeenya kana keessa maashina daabboo gaafattan maashina daabboo paatiraa 10 wajjin maakoo fashaa fi miiksara yookaan immoo bukeessota isaa wajjin abbaa paatiraa 4 qarshii 300 namoonni bitachuu barbaadan maashinoonni sunis 00 jechuu kan hin tuttuqamin yookaan moofaa yookaan kan tajaajila sun taane haaromsa isaanii qarshii 300 ni jira kallattiidhumaan bakka maashinicha irraa argattan namni dhufu yoo jiraate qaamaan isin geessu maatii argachuu barbaadanis maatiin keessan wajjin dhufanii bakka maashinii jiru dhaqanii ilaallatanii karaa salphaatiin fudhachuu ni dandeessanii maashinoota akkasiis ni jiranii akkasumas immoo maashinoota aannan raasan maanuwaal kan ta'an yookaan immoo kan harkaan socho'anii fi elektirikaalii kan ta'an yookaan kan dinaamoodhaan hojjetan daqiiqa muraasa keessatti aannan liitira 25 kanneen raasanii dhadhaabaasan maashinoonni akkanaa kunillee ni jira walumaa galatti odeeffannoo hamma tana gabaabduu bareedotan isin kennuun barbaada namoonni wantoota akkanaa kanneen barbaadan karaa lakkoofsa WhatsApp kiyyaa duwwaa 91322 duwwaa 6 na dubbisuu dandeessu bilbila kallattiillee bilbila kana bilbiltanii argachuu dandeessan isin jechuun barbaada kun chaanaala YouTube viidiyoo suuraa abbaa hojiiti boleewwan konkoo kan dhiiraa kan dubartii kan biyya keessaaf kan biyya ormaa jirtan cufti keessan lafa jirtanii bakka jirtan kamitti nageenya rabbii guddaan sun isin biraa jiraatu isin kabajaa odeeffannoo tana sheer waliin gochuudhaan dheeraa irratti naannoo akkamitti irratti mana bitachuun barbaachisaa lafa akkamii bitachuun barbaachisaa maaltu barbaachisaa ka jedhuuf akkamitti immoo booda gartee wantoonni garaagaraa wanni akka karaa kunniin dhufee akka nu harkaa miidhan nu rengeenneef akkamitti ilaalchifatuu qabna akkamitti ilaalama kan jedhuuf
ragaawwan kanniiniif karaa keessatti nu dubbisaati waan jiru isin himne karaa sanii gartee tapha keessan taphachuu ni dandeessan isin jenna. Akkasumas immoo ijoolleen naannoo Asallaatti irratti lafaa fi manneen bitachuu barbaadan lafa san yookaan mana san bitachuudhaan duratti manni sun seera qabeessa yoo ta'e kaartaan beekamaadha. Kaartaa fi pilaanii mana sana ni argattanii kaartaa pilaanii mana sana gaafa argattanii illee namni tokko waan kaartaa pilaanii qabuuf qofa seera qabeessa ta'uu hin danda'u. Seera qabeessummaa isaa kaartaa pilaanii haa ta'u garuu kaartaa pilaanii san duuba maaltu jira mana saniin birrii liqeeffatame moo jira moo hin jiru manni sun idaa baankii ofirraa qaba moo hin qabu wantoota garaagaraa waan waliin haasa'u jira jechuudha. Akkasumas immoo namoonni ijoolleen konkolaataawwan manaa garaagaraa bitachuu barbaadan kan hojjetan kan hin hojjenne haaraas ta'ee 00 walumaa galatti makiinawwan gosa garaagaraa kamiyyuu gatii gadhaananis gidduu sanii gatii ol'aananii makiinawwan mana xiqqoorraa kaasee hamma gurguddaatti jiran kanneen bitachuu barbaadan na dubbisaa. Namoota kallattiidhaan konkolaataawwan haaraas ta'ee moofaa isinii bituu danda'an karaa baankiitiin wal qabatanis isinii bituu danda'an kan isin bichisiisuu danda'an kallattiidhaan isin quunnamsiifna isin jenna. Kun chaanaala kiyya kan yuutuubiiti. Akkasumas immoo inshaallah viidiyoowwan gaggabaabduu dhimmoota akkanaatii fi kanaan wal fakkaatanii jirtu dhimma hojii kennallee utuma isinitti himaa jirru dhimmoota biizinasii fi of eeggannoowwan garaagaraatii fi gartee ragaawwan qabatamaa adda addaa qaban immoo karaa chaanaala tiiktookii keenyatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Horaa bulaa.